السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشمار كفون المان رمودا جيرة جيرتو فيا ويا بقى جيراتني. إيجا رمونغا amantis adda addaa waliin qabna waan ta'eef warra amantiin adda nu gootes baga jiraattanii baga rabbiin isiniif bari'ee isiniif gallabaa nagaa isin godhe warra amantii islaamaa qabdanis hundi keessanuu warra amantii keessaniin boonee jiraatu guyyaa borullee itti gammadu rabbi isin haa taasisu jecha warroonni immoo daawwattoota keenya taatanii fi maatii keenya taatanii wajjin jiru hundi keessanuu karra haarawaa taatanii dhuftanis kan duraan turtanis hundi keessan isin galateeffachuu barbaadamu warra xiyyeeffannoo kiyya wayii galateeffannaati. Juwaaruu gaafa dhaabee warra hiriira isaa bahee hunda galateeffatee mitiire. Ani lama qotee bulaadhaa dhiisi inni baratee qalameen nyaatuu danda'u hawaasa ofii galateeffateera. Kanaaf ani illee galateeffachuun barbaada maaliif jennaan yeroo hedduu hamilee waan na cabeef saabskiraayib godhaa sheer godhaa oromoo jee dadhabeeti. Sagaleen qotee bulaa kun hoggaa haasa'uu laphee jalaa ol nu tuqaa nuti immoo barumsaa dubbachaa hin jirru. Boonaaf dubbachaa hin jirru aarii miidiyaan oromoodhaa qabu hundi maaliif nu millanne yeroo rakkoo keenya maaliif hoggaa gabbaane waammanne nuuf hin awwaanne jechuudhaan aariidhaan qilleessattuu gabbaane malee fuula nama sadii dura dhaabbanneetu dubbanne hin beeknu jechuudha maan qotee bulaati nuti warra tiffattee bulu warra qotatee bulu warra nagahaan gaafatti haja nama makamu malee namattuu yeroo hunda makamne sanirra waan taaneef fedhe dubbiin keenya mi'aawu fedhu dhiisu kijiban dubbatin. Nu kan barbaannu kijiban dubbatin nama zallamiin rabbii walitti hin bu'in saniin alatti dhugaa jirtuu fi rakkoo mataa keenyaa dubbachuudhaaf wanni nu daangessu hin jiru wanni nurraa irratullee hin jiru fayyaataa jiraadhaadha. Yeroo dheeraadhaaf amataa fi wayii ga'een jira jechuudha saabskiraabii naa godhaa eegaan oromoo je'ee dadhabee amata darbeen jira bara 2020 takka ji'a jahaan banee har'a bara 2022 ji'a saddeet moo sagal sheenuuf deemna moo sagal sheenes si'ammaa hunumaa waan akkasiiti jechuu barbaadee amata darbeera kuma takka guutuudhaaf oromoo miliyoona 60 biraan kuma takka ga'uuf deema reefuulii hin geenyammaa saniifuu warri reefuu dhiyoo kana natti dabalamtanii miidiyaa kana guddisuudhaaf jala dhuftan hundi keessan isin galateeffachuun barbaada galatooma galanni keessan bilisummaa ta'u qaamni keessan fayyaa ta'u harka keessan barakaa ta'u bakki jirtan nagaa isinitti haa ta'u bobbagallee keessan nagaa isiniif haa ta'u. Waan isin barbaadda isintu beeka rabbi isiniif haa kennu. Egaa fayyaa nutaa jiraadhaadhaa kanatti aansee immoo waan ajaa'ibe tokkotu jira. Kaleessa yoo marru waa'een biyya arabaa kana keessatti argee fi waa biyya keenya keessatti yeroo hunda deemu kana irraa dubbachuu barbaadeeti. Gama biraatiin ammoo liivii isheenuudhaaf ammoo shabakaan na bira hin jiru liivii isheenuu nan dadhabee shabakaan waan na bira hin jirreef liivii isheeninii. Liivii isati barnaamij wayitiin dadhabee isheen malee kuma hin guune liivii isheenuu hin danda'u. Haa ta'uuti akkuma ta'eefuu liivii isheenuu hin dadhabeetan shabakaan dadhabaadhaan karaa kanaan dhufe baga jiraattanii waan sanirraa hin dubbachuu barbaada obboleeyyan akiraa. Mee fakkeenyaaf biyya keenya kana keessatti irreecha irratti namni meeqa dhume lubbuu ilma namaati. Rabbiin kun akka ittiin uume jinnii fi insiin abbadaa je'ee nu uume rabbiin waa biraa godhe kuluu washrabu ibaadaatii yaa kan nutti dhaame kana jechuun quraan rabbiiti kan nutti fidde na abbadaa je'e malee wal ajjeesaan jenne waman qatala mu'minan muta'ammidan fajazaa'uhu jahannamu je'e rabbiin. Ilmi namaa namni ajjeese silaa itti gaafatamummaa isaa rabbummaatuun hukuma lubbuun jiraachuu feetutamii lubbuun du'uu feetutamii rabbiin lubbuu ilma namaa tana guutumaa guututti alama tana hundarratti akkuma namaa kenne jechuudha. Inni fayyaa hin qabnes akka fayyuu barbaada inni qaamni isaa irruutis akkuma kanatti hoo jiraate irraaf isaaf gaariidha. Maaliif eega du'e waan biraa waan hin agarreef na'imaa duniyaa tanarraa. Ilmi namaa kun hundi tokkummaan oduu laallamee kabajaan jiraate har'a nagaan jiraanna jechuudha biyya keenya keessattis. Biyya arabaa kana keessatti waan argeef isiniif dubbachaa jira. Lubbuu irreecha irratti dhibba meeqaa dhumeen eenyutuun har'a deebi'ee waan sanii yaaddata. Darbe awwaalame lubbuu ilma namaatti dhaggeeffadha dhibba meeqaan lakkaa'ama. Hiriira irratti meeqatu dhume darbee jira. Gaafa Jawaaritti sheenname Jame sana gara 800 moo nama 90 moo 80 moo 80 dhume jedhan darbe akkasumatti
Walloo irratti barana meeqatu dhume? Darbe kanumatti. Wallaga keessatti meeqa dhumuutti jira? Darbe kanumatti. Sanyiin biyya alamaa tanarraa yookaan biyyiti biyya alamaa tanarraa lubbuu namaatii dantaa hin qabne, lubbuu wabii hin qabne. Lubbuun tun yoo gabbaate kan nagaan galuu ishiidhaa wabii hin qabne. Yoo du'ote kan ammoo gumaan ishee hin kaffalamne. Qisaas ishee warra ajjeesetti hin gaafatamne. Jireen haala haa ta'u, fulusii haa ta'u, hawaasa haa ta'u, kan si gate qadiyyaa hin qabne. Ati kan du'ote lubbuu dhabuu malee biyya akka biyya Itoophiyaa tana jira hin jiru bara. Namni hidhatee baartii maqaa walitti moggaafatee akkanatti wal ijaaree fiigu kun guutuun lubbuu namaa gatuufi malee waan biraatiif miti jechuudha. Inni mootummaatiin ijaan qabu hawaasni kun akka jiraatuu fi nageenya akka bu'u oduu hin taane akka aangoon isaa jiraattu qofaa karoora humna ittiin godhatee humna ittiin uummata cabsee jiraachuudha kana kan karoorsu jecha. Fakkeenyaaf sinii fi mucaan takka biyya Arabaa kana keessatti kaleessa arbu'aa kaleessaati mana barumsaa keessatti kabalaan waf godhawwa harkaan dhahamte ilaala lubbuu ilma namaati. Akkama harkaan ilmoon namaa dhahamaa fi miidiyaan guutuun gaafiitti dhiyeesseeti hamma namni sun hojiirraa illee ari'amee hidhaa isheenee akkas jeetu ummanni guutuu wacuutti jechuun lubbuu namicha tokko kana godhameef. Dhalaan takka kamtu qabtiif yookaan intalli abbaan qabne takka kamitti dhaamtii intalli abbaan qabne kamitti dhaamtii yookaan ammoo waan akkasiisanii fi miila takka wal dhaabe jechuun manni gaafiitti dhiyeessutti jira. Qilleensi kun guutuun kanarraa deemaa jira. Kan biyya keenyaa kuni shamarroota meeqa haadholee meeqa gudeeddiidhaaf gaafatee ugaana dhoon diddarasaa san dha'utti jira. Waa meeqatu deemaa jira. Intaloota kamma miila lama walirratti dhaamte kaleessa miidiyaa irratti arga waan nama gaddisiisu. Miila lama walirratti dhaamteetu gaafa juuntaan waldiyaa dhufte sana dhootta jette intala musliimaa. Kooshiin jennaan idinnaan nadhaan jettee rasaasa. Lubbuun rakkaftuun kan akka Itoophiyaa keessaa tanaa inuma hin jiru. Haasan ammoo irra caalaa kan akka lubbuu Oromoodhaa rakkaftuu of dagatte, of wallaalte, of ittiin haajonne, wal ittiin haajonne, wal irraanfatte, waliif hin yaadne. Oromoon waliif yaaddu beelahana hojjetteen sii kennan. Hoosantiin wallaansa fedha hojjetteen sii kennan. Tokko taanee karaa kanatti humna godhannee jiraannoo jettee hin jedhan. Namni kun yoo isa jala deemne furmaata keenya hayya nageenya keenyaaf nuuta jennan siin jedhan. Duuba nama hoosateef kottaa birrii buusii gargaarii nama immoo beelee kottaa midhaan nyaachisii kana qofti hamma yoomi. Rakkoon bar namni tokko rakkoo keessa jiru kana keessa akka itti bahu karaa barbaachifachuu qaba bar. Oromoon rakkoo kana keessa karaa barbaaddannee baanaa ni haman qabu bar. Bara 2016 waan gargaaraa turre ni beektan. Waan keessa turre ni beektan 17. 18 waan harka dhaha ture 18. Waan biraa keessa ture 18. 15 16 17 keessa waan turre ni beektan. Gargaarsi beelaa buqqeeyaniitti balaan buutee dachiin guutuun buqqaatota ta'eeti gargaaramaa ture. Dargaggeessi meeqa gatamaa ture. Dagannee bara 2018 harka dhoonne ila finfinnee keeyyaane ila bilisoomne. Ay kunoo harka warruma kalee nu buqqisee fi warruma kalee sana ugaa buroomsee fi warra kalee wayyaanee wajjin nu fixaa turee fi warra gaafa mallasaan du'e walaloo baasee wajjin bilisummaa labsanne kunoo baarlama makaleessa irreechatti nama fixxe saniin baarlama biraatii miti aangoota biraatii miti isaanuma. Tokko gabbootummaa tokko ol bahee tokko dulbahee tokko gabbaa'e malee dabarri san biraas amma dhufnee keessa jirrammoo bahaa fi dhihaan beela jedhanii nutti gadhiiseera kun bokkeenya nuu goge samirra saani dhumaa jira namni beelahaa jira lafa bokkeenyu jiru immoo rasaasaa wal fixaa jira mana wal gubaa jira fannoon gabbaateet Oromoon nu fixee jetti Oromoon gabbee fannoon nu fixee jira mootummaan gabbee shaneef fixee jira lubbuun nama akka baalaa harcaa jirti. Amma immoo numaa deebihanii juntaan dhuftee
kottaa deemaa jedhanii isa nagaa qabu dirqanii gara geessuudhaaf isa massaa fe'e jechuudha. Isa kana hunda keessaa hafe immoo garas geessanii amma dhufuudhaaf gaddeema. Lubbuun rabbiin uume guutumaa guutuutti takkuma silaashiin qaaliidha lubbuun tuni qisaasa qabdi qadiyyaa qabdi gumaa qabdi itti gaafatamummaan jireenya keetiinis du'a keetiinis hin jiru gumaan qabdu wabiin qabdu of abdattee nan jiraadha jettee qabeenya keetirraa wabii ta'uu hin dandeessu yoo argatte gammachuudhaan biyyatti keessa jiraachuu hin dandeessu yoo dhabde beelaa dandeessee hin teessu meetamoo gora ilmi namaadha wallahi gaafii natti hammoo ana akkatti ilaalu. Rakkoo kana guutuu keessaa immoo rakkoo namni of dagate eenyu Oromoodha. Sanyii akka sanyii Oromoodha of dagatte waliigaluu didde rakkoo ofiitiif wal mareechuudhaan bu'aan buufne hundinuu calleessuma harkatumuu malee miidiyaarra yaa'ee inni hawaasaatis calleessaan gadduu malee inni manna gubatees iyyuu malee inni ilmi du'ees gadduu malee inni abbaan du'ees iyyuu malee furmaata keenya kana abaluu balaaleffannee abaluu wajjin jiraannaan kan hin murteeffamne karaan nu baasu kanaa kottaa hawaasa walii gallaa kan hin murteeffamne inni amantii islaamaatiin masgida isaa beeyyeetuma galuu inni qeesiitis iyyeetuma galuu hundinuu jireenya inni du'eessis irratti awwaalaniitu bira taruu akkasuma ta'eera jechuudha jireenya ilma namaa. Isa beelahee beeluma isaa qofaa gargaarree jiraannaa isa daaree daarumuu isaa uwwifnee jiraannaa isa osate siree masarratti wallaannee jiraannaa yoo taate rakkoo keessaa bahuudhaaf Oromoon rakkoo jechuudha. Nuti bilisoomsuu dadhabnuus ilmaan keenya itti guddifanne nuun jeesuun ilmaan keenya nuyi dabarree nuyi guddoonne dulloomne ilmaan keenya sakarama keenya dhufuuf deeman jechuudha rakkoo nageenyaatiif. Amata tokko, amata lama, amata sadii, amata afur, amata shan haa ta'u. Bara 500 namni akkamiin gabroomee jiraata? Bara 500 akkamiin gaddee jiraata? Namni bara 500 akkamiin rakkoo himachaa jiraata? Qaanfannee baramma. Ani hoggaa lubbuu takkittiidhaaf aalamni kun akkanatti maaliif kun taa'ama jee gaafii godhu? Sii kan keenyaa kana uummanni kun oduu keessa bu'ee arge akkam ta'a? An kan na ajaa'ibe. Oduu rakkoo keenya kana keessa jiru kana arge lubbuu namaa shamarran karaa keessatti iyyiitiin dhahu wattaddarri yookaan poolisiin federaalaa poolisiin ayidilee nama ulemaan kun olaale oduma gaafii takkan qabne ulee namatti lofatti nama keessaa godheetu nama bira darbe jechuudha achi nama bilee hidhatee deemu walloo keessatti tumutti jiran nama bilee isaadhaa hidhatee deemu maa godhuu hidhatte jennee uleedhaan kun gadda addaa kanii qaama isaadhaa dhiitichaan kanarraa achi marsanii bira deemutti jiran warra biyya eeguu jedhama warra nagaa eeguu jedhama. Lubbuun ilma namaa kun rabbi biratti tokkumatu uumame lamaa miti jechuudha. Garuu akka seera addunyaa lafa jiru kanatti immoo kan aangoo qabu lubbuun isaa guddaa kan aangoo hin qabne qabeenya qabu lubbuun isaa immoo darajaa lammaffaa kan ammoo warra qabeenya qabuu fi aangoo qabu jala deemu darajaa sadaffaa warri kanaan alaa immoo waa takka jechuudha. Dootuus basha hongeessu jiraattus amma basha warra nama dhibda jechuu jiraatte numa. Gaafni ati bu'aa qabdu gibira si gaafachuu gaafa juntaan dhufte kottaa lolii janii si gaafachuu. Hawaasni keenya gaafsani maqaan kee. Hayyoota keenya gaafsan maqaan kee. Rakkoon akkanaa kuni bal'isanii yoo ilaalan namatti ulfaata. Ilma qotee bulaa naan jaa ilma qotee bulaati. Anis qotee bulaadha. Garuu ilmoo qotee bulaa ta'ee waan akkatti ilaalu kanatti lubbuun ilma namaa Itoophiyaa tana keessatti wabii dhabuu ishiidha. Kan du'e immoo gumaa dhabuu isaadha. Kan isa ajjeesa hidhamuu dhabuu itti gaafatamummaa dhabuu isaadha. Egereen isaa amma yoomi duuti kuni nageenyi biyyattiidha yoom tasgabbaa'ee nageenyi argama. Yoom ilmi namaa kabajamee jiraata. Kuni ani qotee bulaa ta'us ilma qotee bulaa ta'us natti dhagahama jechuudha. Maaliif biyyi ilmi namaa itti kabajamuun argaa jirare dhagahaa jirare gurina dhagaha ijina arga. Biyya ilmi namaa maaliif hin kabalama jedhee nama isaa dubbatu. Maaliif hin arrafama jedhee nama isaa dubbatu. Maaliif hin zollamama jedhee nama isaa dubbatu. Biyya kiyya keessatti kan fedhe jiraadhu jiru qoba mirgaan qabaa biyya kiyya jedhetti abdatu. Kan hoggaa agarrutti
nuti immoo biyya kiyya irraan jiraadhaa jee namni dubbachuu kan hin dandeenye. Biyya kiyya irraan jiraa jee karaa fedhe deemuu kan hin dandeenye. Biyya abbaa kiyyaa keessaan jira jee kan daangaa fi daangaatti biyya san keessa deemuu hin dandeenye. Yoo gadi bee ol gargaruudhaaf kan wabii hin qabne, kan abdii ofirraa hin qabne, qabeenya isaa harkaa qabu tanaaf kan ammoo wabii hin taane ofii isaatiif. Kan mootummaan isa eeguu hin jiraanne qabeenya isaa eeguu hin jiraanne. Kanaan na yaachisan. Ilma qotee bulaa ta'us, ilma tiffattee bulaa ta'us yaadi mataa kiyyaa kanaa jechuu barbaadeeti. Akkamiin lubbuun ilma namaa akkanatti dura kaftuu ilmi namaatis kanuma kunis kaaniif rabbiin hiree kanaa kenne kaaniif ammoo hiree rabbiin akkuma baalatti harcaate akkuma baala gatamaate akkuma baalatti uffatamaa nu uume rabbi wanni kun rabbi biraa ilma namaa biraa himi. Innaa lillahi wa innaa ilaihi raaji'uun. Na ajaa'ibeeti. Warri isinitti toles gaa sheer laayik sabskiraayib godha. Barakaataa fayyaa taadha. Waan biraa jiru waan nan jiru hin qabu. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh.